قريلال وكلاهما انتم كلينتم بكتنت مالي الله لا 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 وفي حديث وفيها وكلها فيما يبين وكلها فيما يبين جد ابن تيمية كلينتم بكتنت مالي وكلها فيما يبين حديث يقول افسخ انما وجهي خراء فرين الراخن ابن تيمية شوف لا لا ابن تيمية قفرت مالي في قبل لا تتم إمام أحمد دبتواني كما أقول الله لا كما جي وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جد دبته وأن إمام أحمد دبته ابن تيمية ابسخراء فرين الراخن وكلها أنتم كل بكتنته مالي قال العلماء جي أمس أوفي إيغانا أوفي فيما حتون خناو وانا ملاك على ملا تقا إرى كايا كان مالي يسيبرا قطا ولكم أغانا في دني بط نمرت قدون غاري متابدي تاتشو كما في صحيح جي ماليلا لابن تيمية مالي أولي الراخاسني مالي نمان دبنا يابولي صحيح قالي ابن تيمية وان إمام محمد دبته بيانا قدو ترى خرا وجه خرا أفرين الرا بيانا قدو وكلها أنتم كلين بكتنت مالي أما لكي فدا أما علمي تدي ميوتي بنتني أكنما براتيت أكنما غرغدات أيسن نمان كبجو سنجالدو أستاذ أمزا شيخ جابري في أستاذ فرحانين والبوكينا كاي فوندر mana sakanan sini goda sana boda علمي تدي دا دايقا سنين كابو دبريد أنجتشودا والغافتو يچو thank you garana mamar bayani bukemo Ustaz Amzana kaiti Oguta kadifa mana go de abdi getacho unlimited da kana enyu kabate refu madra waligal maafi kabat amma ko atifi never one unlimited je umbar ban nama mata je ku barban nu daqiqa khenyan hasoina amalle gafini langa fadde na debite monan debine singa faddan okay wani langa fadde katabatte jirta وانا مني ها سواجر كتابه خمر ها سواجر اسباسين وهاجر سي سكنت كتابه خنجي زمبلو اكنجي خنامتي اسباسي انا كتابه سنغرساتي ناسو جرامتي حافظ فدورغان فدملين اوكي مي استاذ حمزه ادوما مد بيان كان اكاي رامتي ايش مامر بيان مالجد مالي كتابة أنا بنو جري كسي الكين جلال إند أم تدن إبر رأي محمد أمين أنا بنو مي كتابة بكتنا أنا بنو كتابة ران دقيقة روكا بيو هاي محمد أمين كتابة ناقود ديس محمد أمين دقيقة وان تيفي أبصا دقيقة شانغو ديف إيش نقول أكان يا بريسي itu asal berapa أما محمد بيان لا محمد بيان لقي فردو محمد بيان ديفا مقول محمد بيان غافي أنا أبدي سيغافتارا غافي نمزا غبابسين سيغافتا غافي سيغافتشوران ديسا وان فيت غافتشوران ديسا غافي نمزا ربي اندر كجيسا فكيسا شيكي أكنا جريكون إسلام ما كيسا تاكمتي لالما توكو ألاني كان جريكو أتمو إمام أحمد جراني روجتي أما إسا إفتي إسا نسي غافتي توكو كده بستن بربادا كافي ساتي Toko kan gafi sa debis tekate isa mo gafi gafata sambora ni debisi fa debis gafi na kaswan te deka shan rakaif Hamza yalla okay deka me kana gotan shan haye gafi tan dhaggeeffadha namni tokko akkanaan hinaasawu namni ogga waasawu kitaaba naasawu yoo afaan oromoo galtan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyaadha hadiisa kana bayaana godheen siin jedhu abboleessa kiyya namni rabbii gartee dargaggeessatti fakkeesse islaama moo kaafira achi hin gahin hadiisa kana Sheikhul Islaam Taymiyaadha bayaana irraa godheen siin jedhu abboleessa kiyya abdii dhaggeeffadhu akkanuma ani Muhammad bayaan namni rabbii maayika qabadhaaf dubbatini namni rabbii makhluuqatti fakkeesse kaafira minaamini namni eenyummaanu taana rabbii makhluuqatti hin fakkaatu abadan namni fakkeessu hin jiru Sheikhul Islaam Taymiyaadha ibsarraa godhaan jiraan sinin jedha afaan oromootiin dirqama kamzaan je'ee miti akka kitaabni je'urra yaana boo abdii gataachoo dhaggeeffadha warra jala jirtan gaafii hamzaa deebisaarra gaafii kitaabni je'uu deebifna Ibn Taymiyaan bayaana irraa godhe akkinni irraa bayaana godhe waan Imaamu Ahmad odeesse kitaaba isaa keessatti bayaana godheen jedhe
Ibnu Teemiyaan ammas warra hadiisa odeessuu miti isiniin jedhu dhaggeeffadha. Akka inni itti kitaaba irraa bayaana godhe baninnaa Muhammad Amiin naa guddis. Daqiiqaan kiyyan osoo inni irraan dhumanne kitaaba naa bani Muhammad Amiin. Tokko kan eenyummaanuu taanaanuu namni rabbi maqluuqatti fakkeessu inuman jiru. Dhaggeeffadhu. Karaa afuriini bayaana irraa godheen siin je abdii maal taate dirqama Sheekh Islaam Ibnu Teemiyaan kaafiran jaa mee eessan kafare kamaa fi sahii jedheeti kitaaba isaa keessatti akkuma sahiha keessa jiruu jeet odeesse ganaa ofeeti wa kulluhaa jedhee maa yubayyinu jedhee dubbate kitaaba kana naabani Muhammad Amiin dhiifamaa silkiin natti dhaame naabani kitaaba yoo na bira jiraatte naa guddisa isa hana banani achirratti dubbanna kitaaba irraa haasawna waan ta'eef naa guddis bayaanutta mee naa guddisaa Muhammad Amiin kana asbani ayye ofi kun amma kitaaba Sheekul Islaam Teemiyaadhaati Ibnu Teemiyaan qofa dubbisaan jiru ofi naa qaree Muhammad Amiin maayikii kaafadhu sagaleen kee jira? Jira qareena. طيب كتاب ما بني ديكا دوبدي بس كابدي كتاب ما بني وان تيف إمام ابن تيمية يعني كتاب ساك يست يعني جزء تربة فاصفة دبلا ما في ديدة مسا قال الرتي واني نجد أكني محمد بينا مسألة دبس كان الرتي إمام أحمد كسان جنا مسألة دبته يسا إمام أحمد حديث ابن عباس كان الرتي وحديث ابن عباس جلال وحديث ابن عباس وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله جد أصل حديث واحد حديث كامل حديث ابن عباس كأما يعني ابن تيمية صحيح جلين سنرا سنرا ما جيد بيدو ابن تيمية نسرتين حديث يكون كل ساتو وكلها فيما يبين أن ذلك كان في المنام جد وكلها يريد كان حديث رواية نتيجة تتنهن رواية تمي رواية يعني كوار ضعيفة جريتين كوار صحيح جريت اللي دولت دبته جران وجهي دولت دبته جرا وجهي كان كيسة وان دبته جران ما جرا وقد ذكر الإمام أحمد جشار ماله وفي ساتي وفي الرنكابن طيب التانسة قافي حمزة قافتها كمال جريت ترى إمام ابن تيمية نسرت حديث كان ربي إمام تيمية حديث كان وفي الركعة سجد إمام تيمية حديث كان سيئا جنة مال جرين كما في ذلك الحديث يجوني كإمام أحمد صحيح قريسان كيسة يجونا ماله ابن حديث توكو صحيح ما تمرتيسون مال قرين مرتيسان حديثا دبتني بود صحيح ما تمرتيسان كما جتشم ما يجوا كفانا رباتي أسيت غافي كسي همزة غافتن كما جتشم ما جتشم وان دورة دبرت مو وان غنا رفوتي حديث صحيح سنمو دورات دبته مو غنا دبتو يدم ونوني كدورة دبته غنا ديبسه دبتو يدم مو دورات دبته دبرسه أكاسي سيبا تفهم بان جالتوما hangan maanu khanuman barbaade daqiiqan yoo khayndu manne ta'e daqiiqan yage abdi wayge hindu manne Saganni digdama qabdi. akkana daqiiqan di sekondi di damman kana keessatti waan nana haasa'u jira Ibnu Teemiyaan bayaana irraa godhaa jiraan isiniin jechaa jiran mallee akkuma Muhammad Amiin jedhu kamaa fil hadiisi jechuun akkuma hadiisa Imaamu Ahmad odeesse keessatti waan Imaamu Ahmad dubbate Ibnu Teemiyaan kitaaba isaa keessatti bayaana irraa godhaa jira ibsa irraa kenna sahiha hin jenneen Ibnu Teemiyaan amma isiniif anama Deegaan dhumeera. yalla baarakallahu fiikum Abbaa Caalii Galchaa ayyee. Ustaaz Faraan salaamu alaikum baga nagaan dhuftanii yaadota kaa'aa jiran irratti daqiiqaa 5 kenniifiiti yaada kennatanii jechis. Abdii Geetaachoo Okay. naatoo haasa'u jira gaama maama bayaanii wajji fixannee Noon fixatteet. duba tartiibaan ofe abdii keenya maal taate Ayyee daqiiqaa 5 kenniif. Daqiiqaa 5 kenniifi yoomsaa. Yoomsaaf. daqiiqaa shanarra kaayi akkinin jedhe ammallee jara keenya firraa barruu as baaftanii haasa'u miti kitaaba banaa haasawa abbaa feeteen gargaarsifadhu maama bayaan abbuma barbaaddeen kitaaba banii kitaabni kun kunoo kasheekaati asirratti kitaaba kanaa kanaati je'iiti qubarratti qabee haasa'e ammaa sawwanniin si gaafadhe sheekhe baluu waan je'e fidee miti
akkuma hadiisa sahiha keessatti dubbatametti amma fakkeenyaaf dubbii dhugaa je'ee dubbii dhugaa keessatti dubbatame jechuudha. So dubbii dhugaa gaafa jiru kana waan dhugaa jechuudhaaf fidate sii galee anamma gaafiin tiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala manaabanis haa ta'u zaahiraanis haa ta'u ni argamaa taakka yoo argame dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa naa dhageeffadhaa qaceelloo jedha keenya abdii geetaachoo amma boodan gaafadhu rabbiin manaamaa fi zaahiraan ni argama yoo argame immoo dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa naa qabadhu abdii geetaachoo akka boodan irraanfanne ni argama moo hin argamu manaabaanis taate zaahiraanis yoo argame immoo dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa imaam Muhammadii je'ee ani imaam Muhammad maaliif ja'a kaan maaliif ja'a miti rabbiin anaan soomalitti dabarsitanii bareedaadha inshaallah carranaa kennite Ustaaz Muhammad Isaati anitti ufa inshaallah aboo خلاص سيران وجوتي abdii geetaachoo kabajaan gaarii daqiiqaa isaanii haa xumuratanii xumuradhu Hamza dhiifama ustaaz lakki heeraan uguutii koy ay inni deebisaan jiru jechuu barbaadaniiti yaani siin deebisachuu barbaadaniiti isaanii atitti fuufi gaaffii kanis qabadhe nan gaafadhan tole ayyee deebisaan jiru jenna akkas jenne tasala deebisaan jiru osoo hin taane akkaataa inni itti deebisuu fudhachuu akkaataa inni itti fudhachiisutu jira jechuu barbaade. Anaaf deebiidhaa kennanii ustaaz. Deebiin kennee dingata akka waan biraatti hin fudhanneef jedhee. Deebisaan jiru osoo hin taane dogoggora isaanii sirreessaa Raamzaa kiyya dhiifama dogoggora kooda sirreessi anatu iyyuu amma hayyee boodan naa deebisi deeqaa guututti simmiti Raamzaa kiyya dhiifama isaanii sirreessa maaliif jennaani deebisuu dadhabe osoo hin taane yeroo eeggatanii deebisan jechuu fadheete abshir if duuban naa daqiiqaa kenniif. shan eegale lakke horii miti yoo haasawan dhagay gaafiin tiyya akkaneetti rabbiin ni argama manaabaanis taate zaahiraanis yoo argame dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa yoo manaabaanis taate zaahiraanis argame dargaggeessa mataa guduruu kapaarkii keessa dhaabbatu fakkaataa imaamu Ahmadii miti abbaan fedhe haa jedhu shaydichi kitaaba kana keessatti akkuma hadiisa qulqulluu keessatti ja'amee je kitaaba isaa keessatti waan je'eef jecha fedhu imaamu Ahmad bira deemi akkuma feete godhi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni argama yoo argame mataan isaa guduruudha paarkii keessa dhaabbata sii galee hadiisni sahiihni shayni baanu ka amma hadiisa sahiha keessatti ja'ame kuni sahiha kame maaltu sahiha godhe wanni kana Hamzaa Sheejaa birbiratti rabbiin dargaggeessa fakkaata jechuun osoo sahihaa miti abbaan fedhe je'e rabbiin dargaggeessa mataa guduruu fakkaata jechuun haasawa bocolaati. Haasawa Nabi Muhammad irraa dhufuu danda'uu miti. Nabi Muhammad rabbiin akka hin argamne akka ijji isatti hin dhaqqabne nuuf hima. Siigalee soo gaafii tiyya kallattiidhaan naaf haa deebisanii hoggaa haasawan ammaas yoo tokko dadhabe tokkummaan haa haasa'u nama lama sadiin haasa'u osoo hin ta'in kitaaba banee kaameraatti qabee kitaaba hangana peejii hangana irratti kitaabni kun akkana maqaan isaa peejii hangana irratti kana haasa'e akkana jee an imaamu Ahmad maa ja'aa fi maa hin jenneemi kaayyoonti maal rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni argama argamummoo manaabaa fi zaahiraan dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa waliigallee eebaluu je'ee maarreen je'ee kanan gaafanne kallatti namni immoo rabbiin ni argamaa dargaggeessa mataa guduruu fakkaata je'e islaamummaa keessatti maali islaama moo kaafira jennaan nama san hanganuma yoo namaan galin naan galle ja'anii namaa dabarsu ummata keenya laalaa obboleeyyan kiyya laalaa miti ragaa laalaa jii ragaan akkana jee kunoo kana rabbiin ni argama dargaggeessa fakkaata yoo ragaa qabaate yoo immoo rabbiin hin argamu dargaggeessan fakkaatu jette namni rabbiin akkas je'e hoo maal ta'a islaama moo kaafira sii galee abdii geetaachoo wanni inni itti deebi'ee si akkanaa katabattu fadhu akka kara biraan deddeemne yoo amma booda ummata keenya laalaa akkana ibsuu fadhee ibsuu miti waan fedhe haa jedhu marree ibsuu fadhee kana ibsuu fadhee miti rabbiin ni argamummoo dargaggeessa fakkaataa manaamaa fi zaahiraan yoo fakkaate ragaan isa jira sii galee rabbiin mataan isaa guduruudha paarkii keessa dhaabbataa rabbiin jechuun kun dhugumatti rabbiin malaa
yoo ragaa qabaate tanarratti deebisaan hafaa kannu yoo ragaan qabaanne immoo namni rabbiin akkas je'e maal ja'ama hanganuma fixadhe daqiiqa takkitti dhiise. Okay, baay'ee gaariidha. Amma ustaas Faraanitti dabarra gaaffii Hamzaa sinii galeera dheetana manaa yoo siniin galle gaaffichi rabbiin ni argama manaamaan istaatii zaahiraanii yoo argame yoo dargaggeessa mataa guduru fakkaataa kan paartii keessa fakkaatu yoo wanni kun hin jiraanne hin mul'anne namni kana jedhe immoo akkamitti ilaalama islaamummaa keessatti jedhe gaaffiin kee kanaa mi Hamza? Thank you Abdii Geetaachoo kana gaaffiin kee. Ayyee ustaas Faraan yaada keessan daqiiqaa 5 kenniif. Ayyee. በነገራችን ላይ ዋንቶ ቆኒ ላይ ያስረታ ደምሳ ዱባቸው ባዳ ከስሪ ሰው ወርባል namni gaaffii gaafatamu daqiiqaa wal qixan kennuuf በነገራችን ላይ namni gaafatu daqiiqaa tokkottis gaaffii 10 gaafachuu danda'a daqiiqaa tokkotti gaaffii 50 gaafachuu danda'a laakiin ilaalleesni daballa yes akkasi bifama namni akkasi duraan dursatti wal ahla sunna wal jamaa maalinni waan jedhu irraati nuti akkamitti amanna waan jedhu isiniif seetiin san booddee immoo gara wanni itti deebi'aa jechuudha gara gaaffii isaatti inni jalqabaa ahla sunna wal jamaa ربي سبحانه وتعالى واتفقاتا ولا شبابا ولا درجة في جافي اتفقاتا جنهن أمن